Egaa kutaa itti aanu saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa isinii qabadheetiin dhiyaadhee jira. Waa'ee sila asiidotaa jechuudha. Kanaan dura waa'ee oksaayidii ibsuun keenya ni yaadatama. Waa'ee asiidotaa ilaalchisee asiidotaa fi beezota akkasuma ashaboolee waan jedhamus ni jira. Haga danda'ametti egaa isinii ibsaniin itti fufaa, dhaggeeffadhaa, daawwadhaa, irraa bu'aa buufadhaan isiniin jaa. Hayee asiidii jedha gaayii asiidota. Mee gara jecha asiidii waan jedhu yookiin hiikaa isaatti yoo kan dhufnu ta'e jechigaa asiidii jedhu kuni jecha laatinii asiidas jedhamu irraa kan dhufe yommuu ta'u, jecha laatinii asiidas jedhu kanarraa kan dhufe yommuu ta'u, hiikni asiidas jechuu kunoo maali yoo jenne dhangaggaawaa jechaadha. Dhangaggaawaa jechuudha. Wanti dhandhama dhangaggaawaa qabu hundinuu asiidas waan jedhu of keessaa qaba. That means wanta dhangaggaawaa ta'e hundi asiidii of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu wantoonni dhangaggaawaan asiidii qabu jechuudha jedhe asirrattis. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti soorata nyaannu hedduu keessatti asiidiin yookiin wanti dhandhama dhangaggaawaa qaban ni argama jedha. Sooranni akka fakkeenyaaf loomii yoo fudhanne, soorata akka loomii yookiin xuuxxoodhaa yoo fudhanne, burtukaanaa yoo fudhanne, itittuu yookiin aannan dhangaggaa'ee fi kan kana fakkaatan maal of keessaa qabu? Dhandhama dhangaggaa'aa of keessaa qabu. Kana jechuun asiidii of keessaa qabanii jechuudha. Asiidii of keessaa qabanii jennaan. Akka fakkeenyaatti waan akka loomii, akkasuma waan akka burtukaanaa, akkasuma waan akka itittuu yookiin aannan dhangaggaa'ee jechaadha. L loomii, B burtukaan, akkasuma itittuu kan jennuun jechuudha. Isaawwan kunniin maal qaban jechuudha? Asiidii of keessaa qabu jenneenitti faamnaa jechaadha. Asiidii of keessaa qabu jennaan. Akka fakkeenyaatti egaa kuni fakkeenyaaf asiidoonni uumamaan argaman kunniin wantoota dhangaggaawwan kan akka burtukaanaa, kan akka loomii, wanta adda addaa kanatti argaman kunniin asiidota adda addaati. Maqaan asiidota kunniin illee garaagarummaa ni qaba. Fakkeenyaaf cuunfaa loomii fi burtukaanaa yoo fudhanne, cuunfaa loomiitii fi burtukaanaa bakka kana jechuudha. Cuunfaa loomiitii fi burtukaanaa asiidii maal jedhamu of keessaa qaba? Asiidii citric acid jedhaman of keessaa qabu jechuudha. Citric asiidii jedhamu of keessaa qaba. Farsoon dhangaggaa'ee maal of keessaa qaba? Acetic acidii of keessaa qaba. Farsoon dhangaggaa'ee acetic acidii of keessaa qaba. Aannan lactic acidii of keessaa qaba. Aannan lactic acidii of keessaa qaba. Akkasuma dhadhaan ture yookiin same maal of keessaa qaba? Butyric acidii kan jedhamu of keessaa qaba. Akkasuma dhugaatiiwwan lallaafaa ta'an waan akka dhugaatii lallaafaa gaa yeroo jennu bishaan aamboo fa'aadha jira. Dhugaatii lallaafaa waan akka faantaa, laslaasaalee garaa garaa kanaa jira gaa. Dhugaatiiwwan lallaafaa kunillee maal of keessaa qabu? Kaarbooniik asiidii waan jedhamu of keessaa qaba jecha. Bishaanii fi dhugaatiiwwan lallaafaan maal of keessaa qabu? Kaarbooniik asiidii of keessaa qabu jechuudha. Akkasuma gosti asiidii raacitii daabboo yookiin baking powder fi paawudaraa waan jennuun sun jechuudha. Kan qooshaan akka bahu taasisu jechuudha. Fi fuduraalee akka firii waayinii keessatti argamu maal of keessaa qaba? Asiidii tartaric acidii jedhaman of keessaa qabu jechuudha. Of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf asiidota uumamaan argaman, wantoota uumamaan argaman hedduu keessatti argaman akka kanatti maqaadhaan adda addatti adda bahanii jiru jechuudha. Fakkeenya jalqaba irratti citric acidii jennee, citric acid, itti aanee acetic acid, itti aanee lactic acid, itti aanee butyric acididha. Butyric acidii jira. Itti aanee maaltu jira? Kaarbooniik acidii jira. Kaarbooniik aciditti maal aanee jira? Tartaric acidii jedha. Saal biikeetii jennee dubbisuu dandeenya. Saal biikeetii. Asiidonni kunniin S maali? Sa citric acid, A acetic acid, La lactic acid, Ba butyric acid, Ka carbonic acid, Ta tartaric acid. Asiidonni kunniin asiidota uumamaa wantoota guyyaa guyyaatti fayyadaman keessatti argaman jechuudha.
argamanii jennaan. Akkasumatti egaa yoo itti fufamu asitti maaltu jira? Hubachiisa jedha. Hubachiisa beeking powderiin walitti makaa beeking soodaatii fi taartiriik asiidii irraa qophaa'aa jedha. Beeking powder kennuun powdera yani akka kaameeraa midhaanitti nyaatatti godhamu sun jechuudha. Daqiiqaa fi qooshaa yeroo godhan jechuudha itti fayyadaman suni maalirraa qophaa'e iddoo kanatti waa lamarraa qophaa'e jechuu jira. Inninis maaliif maali jennaan maaliif maali powderiin kuni beeking soda kan jedhamuu fi taartiriik asiidii irraa walitti qophaa'aa jira. Akkasumas asiidonni nafa keenyaa fi ilbiisota keessatti argamanis ni jiru. Fakkeenyaaf asiidiin garaacha keenya keessatti argamu kaarbooniik asiidii jedhama. Haayidrookilooriik asiidii seenuun jechuudha. Kunis soorata akka pirootiinii bulleessuudhaaf garaacha keenya keessatti fayyada jechuudha. Laaktik asiidiin immoo yommuu sochii ispoortii yeroo goonu lactic acid inni ennuni yommuu sochii ispoortii goonu maashaan ciminaan akka hojjetu keessatti kuufama. Yeroo maashaan keenya ciminaan hojjetu sochii jajjabaa yeroo goonu jechuudha keessatti kuufamaa deema jedha. Akkasumas lubbu qabeeyyii kanneen akka gondaa yookiin mixii fi tussee keessatti asiidiin formic acidii jedhamus ni jira jechuudha. Gondaa yookiin mixii kan jennu sun jechuudha. Fi tussee keessatti formic acidiin ni jira jechuudha. Formic acid ni jira jennaan. Inni biraa asumaan akkanatti yoo kanatti fufaa deemnu taate asiidonni soorata keessatti argaman kanneen akka cuunfaa loomii, raacitii, daabboo, bishaan, aamboo, fuduraalee adda addaa fi itittuu keessatti argaman balaa hin geessisan jedha. Asiidonni irra hedduun asiidonni uumamaa balaa hin geessisan. Asiidota uumamaa jedhaman isaan kunniin jechuudha. Asiidonni kanneen akka haayidrookilooriik asiidii, naayitiriik asiidii, saalfariik asiidiin yeroo baay'ee mana yaalii keessatti waan argamaniif jecha mana yaalii keessa waan argamaniif asiidota laaboraatoorii jedhamuudhaan beekamu. Asiidota laaboraatoorii jedhamuudhaan beekamu. Asiidonni kunniin summaa'oo waan ta'aniif harkaan tuquun fuunfachuu dhandhamuun dhorgaadha jedha. Balaa geessisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Balaa geessisuu danda'a waan ta'eef. Bakka kanatti asiidota uumamaa balaa hin geessisan kanneen akka hydrochloric acid, nitric acid, nitric acid, akkasuma sulfuric acid. Asiidota maali jedhama? Asiidota laaboraatoorii jedhaman jechuudha. Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. Asiidotni kunniin asiidota balaafamoodha. Kan laaboraatoorii keessa qophaa'u miidhaas fiduu ni danda'u jechuudha. Kuni kana akkasuma waa'ee amaloota asiidota beekamoo kan ta'anii asiidonni amala akkamii qabu? Asiidonni amala beekamoo mataa isaanii qabu. San keessaa tokkoffaarratti asiidonni maal ta'u? Asiidonni dhandhama maalii qaban? Asiidonni dhandhama akkamii qabu? Kan jedhu amala asiidotaa yoo ni ilaallu amala asiidotaa jechuudha. Okay. Asiidonni dhandhama dhangaggaa'aa qabu jedha. Dhandhama dhangaggaa'aa ni qabu. Fakkeenyaaf loomiin kan dhangaggaa'uuf asiidii siitiriik asiidii jedhamu waan of keessaa qabuuf jedha. Very good. Lammaffaan asiidonni halluu magariisa ni jijjiiru jedha. Halluu magariisa asiidonni halluu agarsiistota ni jijjiiru. Halluu agarsiistota waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf asiidotni waraqaa liitimas kan jedhamu jira. Waraqaa liitimasii cuquliisa gara diimaatti jijjiira. Waraqaa liitimasii cuquliisa gara diimaatti ni jijjiira. Asiidotni bishaan keessatti yommuu bulbulamanii maal galakkisu ayoonii hydrogen plus qabu gadi lakkisu. Asiidii ta'uu ayoonii hydrogenii asiidii yeroonii fi bulbulamu bishaan keessa jechuudha. Ayoonii hydrogeniitii fi ayoonii biroo galakkisaa jechuudha. Ayoonii biroo galakkisaa jennaan. Fakkeenyaaf hydrochloric asiidiin yommuu ayoonaawee maaliif maal galakkisaa? Hydrogenii fi kilooriinii galakkisaa jechuudha. Amalootni asiidota
kanniini bulbula isaanii keessatti argamu maali hydrogen irratti hunda'a. Amallee asiidota hydrogen irratti hunda'a. Bakka kanatti baay'inni hydrogenii compound san keessatti argamu yoonii fi hedduu ta'e asiidichi asiidii cimaa jedhama. Asiidii cimaa jennaan. Fakkeenyaaf yoo ioniin hydrogenii baay'ee yoo compound tokko keessatti argame asiidiin sun asiidii cimaa jedhama. Mee fakkeenya kana yoo fudhanne H3PO4 phosphoric acidii kennuun kan tokko kana isuma kanaatu bakka kanatti hydrogenii asid sadii jira. PO4 phosphoric acidii jedhama. Yoo tokko akkana jedhe H2PO4 phosphoric aciduma kunis garaagarummaan isaan kan lameen jidduu jiru asid hydrogen 3 asid hydrogen 2 garaagarummaan kanaa maali baay'ina hydrogeniiti. So hydrogenii kamtu irra hedduu qaba isa kanaatu irra hedduu qaba kanarra jechuudha. Kanaafuu inni kuni more acidic than this one. Inni kuni irra asiidawaadha jechuudha. Compoundin kun irra asiidawaa isa kanaati jechuudha. Kanaaf baay'ina hydrogenii ionii hydrogenii hedduuf keessa kan qabu asidii cimaa jennee bakka kanatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Karaa biraa amalli biraa maali baay'ina ionaawuu hydrogenii hedduuf keessaa qaba jechuudha. Asiidotni sibiilota si'aawoo wajjin wal nyaatanii gaazii hydrogenii fi ashaboo kennaa jedha. Bakka kanatti sibiila si'aawoo waan si'aawoo jedhamuu fi waan sukaawoo jedhamuutu jira. Sibiila si'aawoo jechuun sibiila wal nyaatinsa saffisaa ta'e si'aawaa ta'e qabu jechuudha. Dafee wal nyaatinsa kan gaggeessu jechuudha. Fakkeenya gaasitti sibiilli si'aawoo iddoo asiidii callabbaan ashaboo fi gaazii kanna jedha. Sibiilonni gosa lamaatu jira. Sibiilota si'aawoo akkasuma sukaawoo jennaan. Sibiilota sukaawoo sibiilota sukaawoo jeniin. Amma si'aawoon maagneeziyamii akkasuma zinc kan jennuun kuni maal jedhama si'aawoo jedhama. Sibiilota si'aawoo dafanii saffisaan wal nyaatinsa gaggeessan jechuudha. Sibiilota si'aawoo wajjin wal nyaatinsi gaazii hydrogenii fi ashaboo kan jedhaa yeroo san booda jechuudha. Asiidotni yommuu sibiilota si'aawoo wajjin wal nyaatan fakkeenya sibiila si'aawoo ida'uu asiidii callabbaa ashaboo fi bishaan kenna. Asiidiin bakka lamatti qoodama. Asiidiin iddoo lamatti qoodama. Asiidii maaliiti? Asiidii cunqoo jeniin. Asiidii cunqoo fi asiidii callabbaadha. Asiidii cunqoo, asiidii callabbaa, asiidii callabbaa jennaan. Asiidii cunqoo jechuun asiidii cimaa jechuudha. Asiidii hamma ionii hydrogenii hedduuf keessaa qabu jechuudha. Asiidii callabbaa jechuun immoo asiidii hamma hydrogenii isaatis xiqqaa ta'e jechuudha. Asiidii cimaa kan ta'in asiidii dadhabaa jennaan isa kanaan. Kana asiidii cimaa jennaan. Okay. Kanaafuu asiidii callabbaadhaa wajjin sibiilli si'aawoon tokko yoo wal nyaatu ashaboo fi maal nuu kanna jedha? Ashaboo fi ashaboodhaa fi gaazii uumamaa gaazii hydrogenii nuu kannaa jedha. Ayyee maagneeziyamii ida'uu maal jechuun jira? Maagneeziyamii ida'uu hydrochloric acid ni ta'a maagneeziyam chloride da'e. Akkamitti maagneeziyam chloridein kun uumame? Maagneeziyamiin jalqaba maal qaba? Ionii pilaasii qaba. Ida'uu qaba jechuudha. Asitti immoo hydrogeniin pilaas qaba. Chloriniin negatiif qaba. Kanaaf pozitiivii fi negatiivii walitti dhufa. Pozitiiviin kun dhufeeti isa negatiiva ta'e kana wajjin wal nyaataa jechuudha. San booda kun kophatti irraachi baha. Maagneeziyamiin pozitiiviidha qaba. Chloriniin asitti negatiivii qabdi. Maagneeziyam chloride walitti ni dhufa. Plus tan hydrogeniin irraachi beeknu achitu. Maagneeziyam chloridein bakka kana maal jaama? Ashaboo jaama. Because wanni ashaboo jennuun yoo hydrogeniin bakka kana keessa jiraate asidii ta'a. Yoo OH jiraate bakka compoundin kun beezii ta'a. Amma OHnis hin jirtu hydrogenis keessa hin jiru. Kanaafuu asidiis miti beezis miti. Maal jennaani? Ashaboo jennaan. Garuu oxidii ta'uudhaaf bakka kanatti maagneeziyamiidhaa fi bakka kana chlorine sun taane oxygenis laate amma kanatti maagneeziyam
bakka kilooriin jettu tana yoo kun jiraate compoundiin kun maal ta'a hydrogeniin as keessa ni jira hin jiru OH ni jirti hin jirtu kanaaf bakka tana maaltu jira garuu oksijiinii jira waan oksijiiniin jiruuf jecha maal jennaan ture oksayidii jennaan oksayidii jennaan kanaaf compoundiin kuni hydrogeniin keessa hin jiru OH keessa hin jirtu oksijiiniin keessa hin jirtu hydrogeniin jiraachuu dhabu asidii miti OH jiraachuu dhabuun beezii miti oksijiiniin as keessa jiraachuu dhabuun oksayidii miti garuu maal jennaan jechuudha ashaboo jennaan jechuudha ashaboo jennaan baay'ee gaarii akkasuma zinkiin hydrochloric acid dha wajjin nyaate zinc chloride plus kana nuu qanna zinkiin maal qaba plus ayonii ida'uu qaba hydrogeniin ida'uudha qaba chloriniin irrisuudha qaba ida'uun dhufeeti isa irrisuutu wajjin nyaata inni ida'uu ture irraa baha kophatti irraa achi baha san booda zinkii fi chloriniin wal dhufa zinc chloride plus hydrogeniin ida'uu maal ta'a ida'uu hydrogen akkanatti inni kun maali ashaboodha kun immoo hydrogeniidha jechuudha kanaaf asiidoo sibiilonni si'aawwan asiidiidha wajjin yeroo wal nyaatu maaliif maal nu qanna jechuudha ashaboo fi hydrogenii nu qanna jechuu asirraa hubannaa jechuudha gilgaala sadii tuqaa takka lama ayoonota asiidonni armaan gaditti tarreeffaman bishaan keessatti yommuu bulbulaman uumaman barreessi jedha ayoonota asiidonni yommuu bishaan keessatti bulbulaman tarreeffaman yookiin bulbulaman uumaman barreessi jedha okay baay'ee gaariidha ayoonota asiidonni armaan gaditti tarreeffaman bishaan keessatti yommuu bulbulaman jedha bishaan keessatti yommuu bulbulaman uumaman tarreessi jedha fakkeenya inni dura HNO3 nitric acid ida'u H2O faa akkanaa kana jechuudha H2O fakkeenya akkanaa kana ammoo maaltu uumamaa jedha nitric acidiin walirratti negatiivii qabdi kuni egaa kuni isiin kun negatiiva qabdi jedhee sooriidha kun ammoo positiiva qaba maaltu uumama kana keessatti wanni uumamu maali jennaan nitric acid ida'u H2OH jira nitric acid ida'u H2O dha okay HNO3 plus H2O dha kanaaf asirraa wanni nuti uumnu maali kun dhufeeti asirratti dabalama kun keessaa achi baha san booda maal ta'a H3O plus ayonii maaltu asitti hafe ayonii N maaliti N H2 NO3 dhaatu hafe NO3 hafe jechuudha bakka kanatti NO3 hafaa jechuudha